ከወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ Ashama harka fuunee jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii hojii dagadhee otoo hin taane ka'ee waan kana haa hojjedhu yaada jedhu of keessaa waan qabuuf ka'ee viidiyoo kana waraabuu eegale gaafa viidiyoo waraabutti rakkooleen akkanaa kun mucucaachuun shintibeetii keessatti kushiinaa keessatti mana dhiquu irratti rakkoon akkanaa isin mudata jedhee yaada maaliif saamunaan gaafa daangaa dabarfatee fakkeenyaaf walaliidha amma kuni isiniin argitan kun walaliidha garuu seeraamikii irratti saamunaan gaafa baay'ate wanna kana wanna hojjedhe saamunaan gaafa baay'ate walaliin akkas seeraamikiin hin bareedu jechuudha yeroo hojjettan saamunaa xixiqqeessitanii akka lafni sun qulqullaa'ee bahutti jechuudha amma kuni gaafa bishaaniin dhiqxanii baay'ee ulfaata kuni amma ani akkasitti walawalu kana deebi'ee carqiidhaan irraa isa kana cuunfee Brooshee kana wanta kana cuunfee achi ka'ee ergasi ammallee immoo jechuudha walali marraayyuu saamunaan hin mul'atu. Hin mul'ata jechuu kiyya dhifama saamunaan hin mul'ata irratti hafa addaatee hafa bakka walal jedheen bareedu. Seeraamikii irratti mootuyyuu kana caalaa dabalee mul'ata jechuudha. Garuu kan hamma ani hamma kana ta'u ijoolleen haarutti gaafa biyya namaa deemanii hojii hin beekne akkam ta'anii baay'ee tokko jechuun anomaanatti fakkaatu tuni kilaasii takkitti tana qofa kilaasii takkatee kana uumatti warroonni manneen gurguddaa dalagan sigigaatanii kufuu danda'u luka keessan ijjannaan yeroo dalaydan suuta maaliif namni gaafa kufee cabee mudannoo tokkotu jira jechuudha mudannoo akkasii tokko nan qaba gaafan tokko kufee beeka anis odoo ta'u warrumti mana san keessaa namicha hojjedha. Mucucaatee ani gaafa dura bismillaa jedhee bakka kana warra biyya arabaa kana deemu kushiina birrii godheetti naqe saamunaatti naqe maal godhaa jiru namicha uffata hojii hojjetee dibbiin keessatti jedhe garuu rabbiin immoo nama nagaatirra nama haa buusu malee baay'ee ulfaataadha isiniin jechuu barbaada. Biyya arabaa deemu wantoonni baratan kana qofaa miti akkaataa daa'imatti guddisantu jira akkaataa arabdoota walii galantu jira. Arabni gaafa kallattiidhaan sitti dhuftu akkaataa itti deebistutu jira karaa garaagaraatu jira. Wantoota karaa garaagaraa kana mootuyyuu yoo barumsa irraa baratan fakkeenyaaf ijoollee biyya keessatti irraa barata amaloota garaagaraa qabna amala addaa qabna jechuudha nuti fakkeenyaaf gaafa aarru miirri keenya miira biraa fida miira biraa ofitti agarsiifna jechuudha miira biraatu nutti dhagama kan isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya kunoo asitti amma uleen ni looyee ani ni kufe jechuudha. Ulichi an harkaa qabu asitti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Dugda duuba kana siccita. Dugda duuba kana maaliif lafni kun hamma kana odoo dhagaa jalli isaa dhagaa ka ta'u ta'e otoo simmintoo ka ta'u ta'e otoo kun amma walaliidhaaf jechuudha. Walaliif dandamadhe malee baay'ee ulfaataadha isiniin jechuu barbaada. Asuma irratti aansee wantoonni isiniin jechuu barbaadu waan isinitti dhaamatuu barbaadu obboleeyyan uummata keenya biyya kana keessatti dhumaa jiraniif warroonni biyya namaa keessa jirtan akka sagalee taatan hawwootii keenya isiniin jechuu barbaada haasaa aslii kana wanni kaasuu didee fi beekatumaan isinuu dhageettanii jirtanii isinuu gurri keessan isin dhaga'a sagalee ta'aafi isiniin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asuma irratti dhaaba viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu obboloota koo yoo viidiyoo kiyya irratti nu hojjedhu karaalee kana kanaan kan jettan taate ani rakkoon qabu irratti nu hojjedha kuni murteessan keessan irratti haadholiin teenya tuni ni deesseen teenya tuni kan haadha hin qabne illee haadha ofiisan boollatti yaadata gaafa haadha kana argu jechuudha. Boolla keessatti yaadata haadha isaa ka duute baga duute gammaddee jedhee dubbate gurbaan kun jechuudha dhugaadha. Gubaa addunyaa argurra duutee taruu wayya gaafa inni akkas jedhu miira biraatu natti dhageenya alhamdulillah jedhe maaliif garuu haati duututti namni hin gammada abaddan haadha ofii kan duututti nama garuu otoo jirtu ijji kee bari namni hundarra ga'uuf deema wallaa waa'ee haadhaa nama cinqa ni ulfaata hin jabaata akka badaa jabaata. Rabbiin haadholii keenya kanallee rabbiin biyya keenya kanallee mee jarana biyyuma keenya kana biyya nagaa nuu haa godhu jedha biyya nagaa nuu haa taasisu jedha biyya du'aa immoo walii godha kun hundu kan uumame kaleessa galgala aduu sababa maaliitiin baatiin
urjiin wantaan jechuudha. Carqaan maaliif akkas ta'e? Dallansuu nuti walitti dallanne. Wantoonni uummanni namarratti raawwatamaa jiru nurratti raawwatamaa jiru kuni rabbiin nuti dallansuu agarsiisa jechuudha. Yaa jamaa kee rabbiin nu ammallee nu haa dhiisu. Rabbiin biyya nagaa nu haa taasisu. Hin ulfaata wallahi gaafa viidiyoo kana laatu gaabii isin biyya namaa keessa jirtan ka biyya keessa jiru wantoota garaagaraa gara dubbadhuun qabu afaan hin qabne odoon taane akka itti dubbadhuun qabuutu kana fida jechuudha. Jarana uummanni kuni ani waan dubbadhuun qabu ammallee callisuma nuti warri biyya keessa jiru afaan tokko hin qabnu afaan tokko gabaanii dubbachuu hin dandeenyu. Akkas isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo keessuma irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti biyya keenya biyya nagaa biyya amaanaa biyya salaamaa biyya quufaa biyya rabbinaa rabbi nu haa taasisu barri haarofti kuni bara dhiigaa odoo hin taane bara nageenyaa rabbi nu haa taasisu bara nagaa buufnu rabbi nu haa taasisu. Akkas isiniin jechuu barbaada. Asuma irratti dhaabaa nagaa.